Ashama harka fuuni akkam jirtu jaallatamtoota daawwattoota koo har'as akkuma baratame egaa viidiyoo gabaabduu isin barsiisuu danda'uu fi waa irraa hubattan tokko qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon keenya har'aas egaa yeroo baay'ee gaaffii namoota hedduu karaa keessaatiin na gaafatan keessaa tokko kan ilaallu ta'a. Innis maal inni shamarreen tokko jilbeeffattee walqunnamtii saalaa yoo goote fayyaa ishee irratti rakkoon uumamu jira jedhanii namoonni baay'een waan na gaafataniif egaa har'a bal'inaan waa'ee shamarreen tokko yoo jilbeeffattee walqunnamtii goote yookiin immoo doggy style kan jedhamee beekamu kanaan yoo walqunnamtii raawwatte faayidaa akkamii qaba kan jedhuu fi fayyaa keenya irratti hoo miidhaa maalii nurraan qaqqabsiisuu danda'a kan jedhu kana kan viidiyoo gabaabduu kanaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa warroonni haaraa taataniif baga nagaan gara chaanaalii kootti dhuftan isiniin jecha viidiyoolee barsiisoo kan biraa adda addaa haga ammaatti kan isin darban egaa chaanaalii koo jala seentanii egaa ilaaltanii booda yoo isinitti tole qofa laayikii fi sabskraayibii akka na gootan jecha warroonni chaanaalii kiyyaaf maatii taatan immoo egaa hamilee fi yaada naaf kennaa jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha amma kallattiimaan gara viidiyoo keenya har'aaf qabannee dhiyaannetti seennaa. Staayiliin egaa akkuma beekamu egaa biyya kamittuu kan baay'ee jaallatamaa fi ispeeshaalii immoo warri dhiiraa poozishinii kan sirriitti jaallatan ta'uu isaa beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee egaa shamarreen tokko walqunnamtii kana yeroo raawwatanitti gadameessa kiyya irratti miira dhukkubbii fi koomfoortiin natti hin dhaga'amu natti hin mijatu warroonni jedhan jiru. Doggy styliin kun egaa namoota hedduu biratti maaliif filatamaa yookiin immoo jaallatamaa ta'e jennee kan ilaallu yoo ta'e egaa tokkoffaarratti qaama saalaa shamarree keessatti egaa bakka G-spot jedhamee beekamu akka salphaatti argachuudhaan inni dhiiraa sun meeshaa isaatiin sirriitti stimuleet waan godhuu danda'uufidha jechuudha. Akkuma beekamu egaa shamarreen tokko yeroo jilbeeffattee walqunnamtii raawwattutti gadameessi ishee yeroo kamiyyuu caalaa kan kara alaatti dhihaatuu danda'u waan ta'eef even inni dhiiraa egaa meeshaa gabaabaa yoo qabaate iyyuu meeshaa shamarree keessatti kan argamu bakka G-spot jedhamee beekamu san sirriitti sukkuumuu waan danda'uuf warra shamarraniif sirriitti akka fedhii isaanii guutamuuf isaan gargaaruu danda'a jechuudha. Egaan G-spot'itti aanee qaama saalaa shamarree keessatti eeriyaa A-spot jedhamutu jira. Eeriyaa kana irratti egaa meeshaan dhiiraa yeroo dheeraa ta'utti G-spot sana dabaruudhaan yeroo bakka A-spot seenutti dhagaa shamarree sana kan dhukkubsuu danda'u. Egaa wanti kun yeroo baay'ee kan mudatu yoo meeshaan dhiiraa sun dheeraa ta'utti yeroo shamarreen sun jilbeeffattee walqunnamtii saalaa raawwattutti meeshaan dhiiraa sun qaama saalaa ishee keessa seenuudhaan bakka G-spot sana dabaree yeroo bakka eeriyaa A-spot rukutu kanatti shamarreen sun battalumatti iyyuu yookiin immoo amala boo'uu agarsiisuu dandeessi. Kanaan wal qabatee egaa shamarreen sun poozishinii kana jibbuu dandeessi jechuudha. Egaan warroonni dhiiraa immoo sababbiin poozishinii kana jaallatan keessaa even yoo meeshaan isaanii gabaabaa ta'e iyyuu poozishiniin kun ishee gammachiisuudhaaf waan baay'ee isaan fayyaduuf poozishinii konfidensiin raawwatan waan ta'eefidha jechuudha. Jalqaba irratti egaa poozishiniin kun sadarkaa kamittuu warri dhiiraa biratti jaallatamaa kan isa taasiseef inni dhiiraa sun egaa qaama saalaa shamarranii sanii fageenya barbaade meeshaa isaa keessa seensisuu waan isa dandeessisuu fi naannoo qaama saalaa ishee irrattis wanti isa dhorku waan hin jirreef akka fedhetti yoo fedhe bal'isee yoo fedhes dhibbisee itti fayyadamuu waan danda'uuf akkasumas egaa mudhii ishee qabee haga inni fedheen kontirool gochaa fageenya barbaade keessa seensisuu waan danda'uufidha jechuudha. Shamarreen sun egaa jilbeeffattee yeroo walqunnamtii saalaa raawwattutti luka ishee lamaan walitti yeroo maxxansitutti meeshaan ishee baay'ee dhiphata. Akkasumas egaa luka ishee bantee yeroo walqunnamtii raawwattutti immoo meeshaan ishee waan bal'atuuf adjust gochaa egaa fageenya barbaadeen yoo barbaade bal'isee yoo barbaades immoo dhiphisee walqunnamtii raawwachuu waan danda'uuf warroonni dhiiraa poozishinii kana baay'ee jaallatu. Inni biraa egaa ispeeshaalii faranjootadha kan fayyadaman walqunnamtii saalaa karaa afaaniitiin godhamu yeroo raawwatanitti
meeshaa shamarree afaaniin tuttuquudhaan fedhii ishee yeroo fiduu barbaadanitti poozishiniin kun baay'ee mijataadha. Sababbiin isaas inni dhiiraa meeshaa isaatiin walquunnamtii eega raawwatee booda walquunnamtii afaaniin godhamu yeroo gochuu barbaadutti meeshaa isaa ishee keessaa baasuu qofatu isarraa eegama. Shamarreen sun egaa waan jilbeeffattee jirtuuf oral seksii barbaade afaan isaatiin gochuu ni danda'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu walquunnamtiin saalaa afaaniin godhamu dhibee adda addaa baay'ee akka namarraan qaqqabsiisu fi kanaan wal qabates wantoota jiran hunda viidiyoo darbee irratti ilaaluun keenya ni yaadatama. Warroonni hin ilaalle egaa diskiripshinii keessatti isiniif hin kaa'a seenaati ilaala. Kanaafuu egaa walquunnamtiin afaaniin godhamu kun dhibee baay'ee waan nurraan qaqqabsiisuuf gonkumaa hin yaalina. Inni biraa poozishiniin kun kan baay'ee barbaachisaa isa taasiseef bakka ciisichaa yookiin immoo siree waan hin barbaanneefidha. Yoo maybe sa'aa muraasa keessatti daftanii yoo walquunnamtii saalaa raawwachuu barbaadan bakka shamarreen sun itti jilbeeffattu qofaa qopheessuun gahaadha. Eega jilbeeffattee booda harka ishee lamaaniin lafa qabattee dugda ishee xiqqoo gadi cabsuudhaan walquunnamtii raawwachuu waan dandeessisuuf baay'ees egaa siree waan hin barbaachisneef eeriyaa guddaas waan hin gaafanneef poozishiniin kun salphaa fi hawwataa waan ta'eef namoonni hedduun ni jaallatu. Kanaafuu egaa akka waliigalaatti shamarreen tokko yoo jilbeeffattee walquunnamtii saalaa raawwatte wanti uumamuu danda'u yoo yeroo walquunnamtii saalaa raawwattutti meeshaan dhiiraa sun egaa kan baay'ee dheeraa ta'u yeroo ta'utti meeshaa ishee keessa seenee eeriyaa bakka G-spootii sana sukkuumee sana booda immoo sana bira darbuudhaan eeriyaa A-spoot bira yeroo ga'utti shamarree sana dhukkubsuu fi isheenis gonkumaa sana booda poozishinii kana waan jibbuu dandeessuuf egaa inni dhiiraa sun meeshaa isaa guutummaatti galchuu osoo hin taane eeriyaa G-spootii jedhamtee saantima 10 irratti argamtu sana ishee sana qofa stimuleet gochuudhaan shamarree sana gara gammachuutti seensisuu qaba jecha. Egaa haga ammaatti waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. An Dr. Abdiisaan ture. Yoo yaada qabaattan bakka koomentiitti naa qoodaa. Yoo viidiyoon kunis isinitti tole laayikii tuquudhaan na jajjabeessaan isinii jedha. Viidiyoo barsiisaa kabiraatiin walitti deebinaa. Ammasitti nagaan naaf turaa. Horaa bulaa.